Faya Oromia. Saganta godina adda sablammi Oromoo kamiseerratti xiyyeeffate kutaa afuraffaa fi xumuraa qabannee dhiyaanneerra waliin hadaawwan. Ma shanan kana keessa ammoo angulaaluudhaaf calallee baasuudhaaf gaaffii akkuma duratti carraan isaan ga'een gaafatamu. Kudha lama. Gaaffii 12ffaa hambaan uumamaa hurka owwaa laga lama walqunnamu itti argamu yookaan bishaan owwaa awwaytuun bulchiinsa aanaa kam keessatti argama? Kamise. In arganne. Jillee Xumugaa keessatti argama in arganne. Kudha afur. Hamboonni namtolchee masjiida je'eertuu fi doddotaa eenyutu ijaare jedhamee amanama yookaan beekama? Islaaminaa keenya waan itti jabaatan. In arganne walii abbaasiyyaa jedhamanii beekamu jechuudha. Lakkoofsa 15. 15ffaa dubartiin tokko dargaggeessa tokko keessatti argama in arganne. Kudha afur. Hamboonni namtolchee masjiida je'eertuu fi doddotaa eenyutu ijaare jedhamee amanama yookaan beekama? Islaaminaa keenya alachuu ishee dubbattee osoo hin ibsatin sochii raawwii aadaa raawwattuun yookaan mallattoon akkamiin beeksisuu dandeesse yookaan jaallachuuf akkamiin ibsachuu dandeesse jechuudha. Baarutiitti. In arganne arritti rifeensa mataa isaatti suuquun jaallachuuf ibsite jechuudha. Lakkoofsa 11. Yeroo dur mooraa horii irraa dungoo tolchuun ifa mana keessatti akka isaaniif kennu itti fayyadaman maqaan isaa maali? Saatiin dhume. In arganne qandiila jedhama. Lakkoofsa 13. Gaaffii 13ffaa sirni qulfoon mana warra intalaatti raawwatamu bulchiinsa aanaa kam keessatti argama yookaan keessatti hojjetama raawwiin kun? Culture ta'uudhaan kan mo'ate lakkoofsa 5. Badhaafaman Miss Culture kan taateef badhaasa kan nuuf kennan godina sablammii Oromootti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Kamisee obbo Umar Baqalaan Miss Photogenic ta'uudhaan kan mo'atte lakkoofsa 22. Ta'uudhaan kan mo'atte kan nuuf badhaasan godina sablammii Oromiyaatti itti gaafatamtuu qajeelcha dhimma dubartootaa Aaddituu Fuulanii Gumaa. Lakkoofsa kan sadaffaa baate dorgommii kanarratti jechuudha. Dorgommii kanarratti lammaffaa baate lakkoofsa 20.
keenyaa kan gonfachiisan pirezidaantii kolleejjii Open 2020 Profeesar Gumadin Abdulwaab ta'u. Ibsituu hangatuu yaa urjii bilbilee bareedduu gateettii agarree dakkalee Leonardo da Vinci suuraa harkaan kaase Mona Lisa jedhee maqaadhaas moggaase odoo rabbiin godhe sitan agarsiise silaa Mona Lisa barchiree facaase rifeensa seeraa naannoo lash goote fuula diimaa gubbaan kormaa kee hidhatte jalee qarshii wajjin morma cancayfatte lafa laaluu didee inni dhoosii lalte. Samiraa baga gammaddee baga kanaan siin ga'e. Baga waliin gammadne baga waliin nu ga'e. Mee maal sitti dhaga'ame? Gammachuu guddaa asirratti dhaga'ama. Sadarkaa barnootaa mee hangam takka baratteerta? 12. Kutaa 12. Erga daa'imummaarraa ol siqtee of beektee jechuudha. Qabee hanga kutaa 12 geessutti takka wal dorgommii akkanaa irratti dhiyaadhee ni mo'a jettee yaaddee turte kanaan dura. Dorgomee waan beeku garuu yoon dorgome namoo akka mo'u nan beekan ture. Ani bareedduudha jettee of yaaddee beekta? Eeyyee baay'ee. Bareedinni mee akkamitti ibsamu? Bareedinni fuulaa osoo hin taane bareedinni waan baay'ee of keessa qabata. Amma kan hanga ammaatitti godinaalee Oromiyaa guutuu irratti wal dorgommiin miidhaginaa sagantaan faaya Oromiyaa deemsifamuu dilbata arguutti jirta. Kan kamisee immoo amma argiteerta. Amma immoo inni xumuraa kan maayyii Miis Oromiyaan itti beekamtu kana booda jira. Asii immoo ummata kamisee bakka bu'uudhaan babbareeda kamisee bakka bu'uudhaan kan dorgomtee deemtusi. Achi toon immoo adda jettee fabdatta? Haalaan immoo adda yaadu. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda siin galata.